Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii kooti ani nagaa kooti jecha viidiyoon har'a qabadhee isinii dhiyaadhee akkaataa oodiyoo fi viidiyoo ittiin waraabuu dandeenyudha. Aappii kana namoonni tokko tokko ittiin hojjechaa jiru jechuudha. Hanga dhumaatti na waliin tura. Duraan dursinee ni buufanna jechuudha. Ishee kana paandikaam jedhama. Duraan dursinee ni buufanna. Googilii irraa buufanna. Paandikaam. Paandikaam.com jennee haala kanaan daawunlood godhanna. Daawunlood erga godhannee booda ishee kana jechuudha. Free daawunlood jennee buufanna jechuudha. Kanfaltiin alaa. Ani buufadheera waan ta'eef sign up godheera. Iddoo kana jirti. Banneet ilaalla jechuudha. Haala kanaan erga nuuf banee booda isa kana jechuudha. Amma already record gochaa hin jiru, waraabaa hin jiru. Iddoo kana dhufnee ifille jechuudha. Maal filannaa? Iddoon waraabu sanii audiyoos ta'ee viidiyoo isa sanaaf hin filanne jechuudha. Iddoo hanga nu waraabu. Full screenis ta'uu danda'a yookaan immoo iddoo barbaannu san qofa select goonee waraabuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya rectangle all screen jedha. Iddoo kanatti kanarra kaawwanne jechuudha. YouTube'idhaaf barbaanna waan ta'eef yeroo baay'ee 1920 18 yookaan immoo 16 jechuudha. Isarra erga kaawwanne booda full screen jenne jechuudha. Maaliif akkuma jiruun akka nuuf waraabu jechuudha. Viidiyoo keenya akkuma jiruun waraabbachuuf barbaanna waan ta'eef full screen irra godhanne jechuudha. Full screen erga godhanne booda haala kanaan gubbaarratti nu dhufa jechuudha. Gubbaarratti nu dhufa. Kana minimize jenna. Iddoo kanatti wanna jiru hundaa ni fayyadamna jechuudha. Sana booddee output folder jechuun iddoo kamitti akka save godhannu nu qajeelcha jechuudha. Fakkeenya desktop irra godhanne desktop irratti save nu ta'a jechuudha. Sana booda iddoo kanatti immoo iddoo save itti nu ta'u iddoo kanatti ilaalla jechuudha. Fakkeenya desktop irra ta'uu danda'a, dokumentii ta'uu danda'a yookaan immoo iddoo nuti qopheeffannee irratti iddoo save nu ta'u jechuudha. Iddoon kun jechuudha folderiidha. Sana booda viidiyoo as keessatti sirreeffachuu qabna jechuudha. Riikaardii viidiyoo keenya riikaard stop kan immoo hotkey F12 dhaan pause hotkey shift yookaan immoo shift fi F12 dha. Kun jechuun keyboard irra hanjiran jechuudha. Keyboard irratti akkaataa itti fayyadamnu jechuudha. Kun right gochuu qabna jechuudha. Setting isaa sirreeffachuudhaaf jechuudha. Akkasuma generally kana keessatti sana booda save iddoon nuti save keenya ilaallannu home keessa jechuudha. Viidiyoo yoo ta'e viidiyoo jalatti haala kanaan nuuf ta'a jechuudha. Save ta'ee maqaa nuti save ittiin godhanneen iddoo kana nuuf ta'a jechuudha. Images akkasuma images akkasitti nuuf ta'a jechuudha. Audiyoos akka haala kanaan audiyoo qofa waraabna ta'e audiyoonis haala kanaan nuuf ta'a jechuudha. Sana booddee haala kanaan ni taphachiisna jechuudha. Play yoo jennu hannitti waraabne suni ni taphata jechuudha.
fakkeenya viidiyoo tokko osoo banee haala inni nuuf taphatuun nuuf bana jechuudha. Haala kanaan nuuf taphate jechuudha. Kun jechuun viidiyoodha jechuudha. Oodiyoonis akkasuma haa waraabame haala kanaan as taa'ee jira. Seevii godhachuudhaan iddoo barbaanne kaawwachuu ni dandeenya jechuudha. Iddoo kana yeroo dhufnu iddoo kanatti add maayikiraafooniidha. Maayikiraafoonii yeroo fayyadamna ta'e maayikiraafoonii nutti argisiisa jechuudha sagalee keenya. Kanaaf jechuudha. Kun immoo akkasuma ispiikariidha. Akkasuma jechuudha. Kana jechuun immoo yeroo viidiyoo waraabnu riikard gochuu keenya akkasitti yeroo tuqne riikard godha jechuudha. Haala kanaan waraaba jechuudha iddoo kanatti. Haala kanaan waraaba jechuudha. Yookaan immoo iddoo kana fuul iskiriin jenneerra waan ta'eef iddoo kana taa'eera waan ta'eef kana miinimaayiz gochuudhaan iddoo kanatti riikardii haala kanaan taphachiisuu ni dandeenya jechuudha. Sana booda yeroo stop gochuu barbaannu immoo bakkuma jirutti ishee kanaan paawuz gochuu dandeenya. Yeroo itti fufnu immoo kanaan taphachiisuu dandeenya jechuudha. Sana booddee haala kanaan erga xumurree booda viidiyoo keenya seef godhachuudhaan taphachiifachuu ni dandeenya jechuudha. Iddoo kanatti iddoo kana jechuudha. Ishee kana kilik godhee tanani kuni jechuun barreeffama adda addaa yoo barreeffannu wanta ittiin fayyadamnu jechuudha. Fakkeenya iddoo kana hin jira kalariin ni jira. Kalarii ittiin barreeffachuu dandeenyudha. Iddoo kana immoo diilleettiin hin jira. Iddoo kana immoo akkaataa itti barreeffama ittiin barreessinu yookaan teekstiidha jechuudha. Akkasuma qastiin kunis nu argisiisudha jechuudha. Haala kanaan paandikaamii fayyadamnee viidiyoo edit gochuu ni dandeenya jechuudha. Salphaadha jechuudha. Dabalataan immoo kaameraadhaan editii yookaan immoo face to face argisiisuus ni danda'a jechuudha. Riikardii fuulduraa jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.